Nama waggaa kudha shanii binnaa baneetu singidduudhaa bataayira. Itti goreetu isa gaafate isheen darbineem garaa jabaate Idaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa Idaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa Sochos angkasat Sodaatini sochoo sachuma taa'e galateeffadhaa gooftaa. Cincaa wayyaa ishee funyaan qabatee kan namni irraa goruu bakkatee gara isaa dhaqxee ni gadhoodhaasaa fayyiin argattee tuqxee wayyaasaa. Jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa. La da da da. Berayla Yusuf. كبر لقيت عيون لله يسوسف أكست ديم تبيتا أكست ديم تبيت وقامي كرتي سوول جري كنر وقا كلاشان هدا تا 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 نما وقا كلاشان ويل جري رتا وراكا جيس يسوس نكتر نابن إذا كبرنا دودي كتر نابن Jesus نما وقا كلاشان بنا بنا تسنج دودا بتايرا بيري لله بيري فوريجو يسوس Sharif irratai amma mordama Dinotae ijaan argine moduu nageenye kanaaf cal jechuun immoo dandeenye Idaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa Idaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa magaalaa Itayyaa har'a guyyaa ajaa'ibaa namni tokko waggaa 15 guutuu wiilcharii wajjin addunyaa ta'e har'a wiilcharii wajjin gargar ba'aniiru. Iddoo kanatti harki Waaqayyoo dinqiidhaan hojii hojjechaa jira. Eenyu maqaan keessan? Malka. Har'a mee gammachuu akkamitti sitti dhaga'amaa jira? Baay'ee dasna jedhee jira. Deemsa wallaaltamni ammas. Iyyan akka waggaa kudha duraan nagaan tureeyyu bara 2001 irraa jammaree oduun hojii dalagaa jiru. Guyyaa keessatti dhufee kanaafuu deemuu hin dandeenye. Mana yaalaa deemtanii? Harka namaatiin hin ba'a. Mana yaalaa deemtanii kanaan dura? Deem. Wiilcharii kana birrii meeqaan bittan? Hin binne mootummaan naa kenna. Mootummaatu isinii kenna. Eeyye. Namatu addanatti na ergee addee namni Waaqayyoo Appoostii Darajjee Bashaa hin dhufa jennaan hin dhufe malee ani hin beekun ture jedhan. waggaa 15 kanarraa adda baateen beektu dhaabatteen beektu Dhaabadheen beeku. ammoo Amma dhaabadhee jira maqaan gooftaa ulfaatu. Dinotae ijaan argine moduu nageenye kanaaf cal jechuun immoo dandeenye Idaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa Idaayika
Mobile plan. Salam alaikum. Gandi dhaloota kiyyaa Eexosaa Maraaroo jedhama. Yaa haala hojiitiin as dhufe waggaa 15 waggaa 13 hojiidhaaf dhufe dhufnaan yaa waa'ee fayyaa qabate yaa waldaan ani jiru akka eegumsaaf yookaan wardiyaafan qaxaramee dhufe bara 2001 dhufe. Anan dhufe bakka haga ji'a jaabichaa fayyaa argadhe. Kiristaanis yaa waldaan suni nanganne waan ta'eef naastaamamuus yaalanii bara 2003 keessatti gara Xuqur Ambassaatti xixiituu irratti ba'ee jira. Manni yaalaa akka laalametti ispaanaa koordii keetirratti hixiin ba'ee jira waan jedham. Kanaafuu gara Xuqur Ambassaatti deemtee hixii kana baafachuu qabdi narbiirra waan ta'eef hixiin keenya hixiin narbiirratti si ba'ee jira waan jedhame isa sanumna dhabiisaf gara 20 si gaafatan aan jedhan. Innaagne achi san waan wuxxeeti gara Xuqur Ambassaa waan nuti tooffidee dhufu 20 biyaansi 20 qabadhu to deeminaan jenna 20 saniin kan yaadallam beetkirsaanii baay'eetu waan waldaa tsaafne waan gargaarsa waan hin arganneef tasfaa waaqayyo irratti godheet man hafee baqan deemne waan ta'eef baay'ee rakkataa turani waaqayyumatti boonya saggaa waaqatiin jirra anis akkanuma ta'eetoo gargaarsa waaqni mastaawoli fookan kumsanaa kenneen gabaa keessa deeme waan tokko tokkoon daa'ima koo jiraachisaa jira. Wiilcharii kanaan deemtaniitu daa'ima keessa eeyyan. Garuu waaqayyo tasfaan guyyaa tokko waan inni dhaqqaba waan jedhu abdii waaqarraa nan qaba. Yeroo baay'eedhaaf raajii masarat taayee bira oduu deemtee fayyitanaan jedhan namoonni fayyina koo waawwani. Kanaaf yeroo tokko deemuudhaaf waan humna hin qabneef waaqayyo asumatti barbaadee lafuma biyyootti hojjedhu bishaan waraabsisaa. Waaqayyo barbaadee lafuma kanatti na argate. Galata kennaa waaqayyoof. Magartuun jedhama. Obboleessi kiyya kun hin fayya jedhee tasfaa godheera. Garuu yeroo baay'ee narrakkadha uxaawuradii baay'eetu jira chigrii baay'ee keessan darbe isaan hundumaa garuu gooftaan na wajjin jiraate isas gargaare innis odumaa haga aqimii hojjetuun anis immoo akkasumatti hojjedhe oduun tasalaachaa inni haga guyyaa dhagayeera har'a immoo waaqayyo nu dhaqqabe waaqayyo nu argee waaqayyo nu ilaale waaqayyo nu gomanya'e akkuma dubbatetti waaqayyo faccamee kun obboleessa kiyya na baaseera. Akkasumatti jiraatan yeroo tokko ani biras hin jiru biyya gara alaa hojii barbaada deeme daa'imman xixiqqoon gate waggaa 2 fi daa'ima waggaa 6 irratti gate. Isarratti gatte deemte? Isarratti. Maaliif gatte? Wannan itti bulu wannan itti jiraadhu dhabee wannan itti ilaadhu wannan obaasu dhabee namna na gargaaru hin jiru rakkadhee wannan garuu achi ilaalee macarrashaa isarratti gatee daa'ima waggaa 2 fi daa'ima waggaa 6 irratti gatee biyya alaa deeme. Itti goreetu isa gaafatee isheen darbineem garaa jabaatee hidaayikaa.